Baajaajiin kun qarshii 75,000 amma yoo harkaa qabaatan bitachuu ni dandeessu. Qarshii 75,000 qofa osoo hin ta'in gatiin baajaajii kanaa meeqa akka ta'e walumaa galatti jechuudha tartiibaan dhaggeeffadha. Amma qarshii 75,000 yoo harkaa qabaatan baankiin Bunna International jedhamu Itoophiyaa keessatti kan jiru jechuudha. Qarshii 100,000 isiniif liqeessa baajaajii kana yoo bittan jechuudha. Qarshii 100,000 isiniif liqeessa. Dursa garuu baankiin dubbistan dhaabbata baajaajii kana dhiyeessu dubbistu jechuudha. Dhaabbata baajaajii kana dhiyeessu dhaqxanii waliigaltee isa waliin gootaniit inni ergasii gara baankitti deemtu jechuudha. Gara baankitti adeemsa mataa isaa qaba achi dhaqxu jechuudha. Baankiin yoo baajaajii kana bitattan qarshii 100,000 isinii liqeessite waggaa lamatti kafaltu. Waggaa lamatti ji'a ji'aan kafaltu jechuudha. Kan kafalamee xumuramu kafaltiin kun jechuudha. Birriin kun dhibbi kun waggaa lamatti kafalamu. Waggaa lama jechuun yeroo guddaadha. Baajaajii tokko bituudhaaf yeroo ammaa kanatti qarshii 200,000 ol isin baasisa. Baajaajiin kun amma gatiin isaa meeqa? 100,000 baankiin isinii kennee jira. Okay. Qarshii 75,000 isintu qaba. Walitti meeqa? 175. Baajaajiin biraa gabaarraa yoo bittan qarshii 200,000 ol miti qarshii hedduu seef godhaa jirtu. Tokkoffaa immoo karaa biraatiin immoo jechuudha. Baajaajii tokko bituudhaaf yoo karoora qabaatan baajaajii lama bitachuu ni dandeessu yeroo ammaa kanatti. Okay. 200,000 har'a kafaltanii baajaajii tokko bituu caala. Baajaajii lama bitanii tokko gara naannaa deemu tokko gara naannaa deemu jechuudha. Galii gara baay'eedhaan galchaa baankii ofirraa kafalachaa xumura irratti baajaajii san keessan ni taasistu jechuudha. Xumura irratti jechuudha. Haalli itti kafalamu akkami? Ji'aanoo qarshii meeqatu kafalama? Haalli itti kafalamu ji'atti yeroo tokko ni kafaltu. Waggaa lamaan kana jechuudha. Ji'a ji'aan kafaltu jechuudha. Ji'oota 24tu jira waggaa lama keessatti jechuudha. Gizee 24 kafaltu jechuudha. Ji'aan qarshii hangam kafaltu? Gaafii kana karaa bilbilaatiin akka hin gaafanneef isinitti himaa jira jechuudha sirriitti. Ji'aan qarshii 4,956 sirriidha beekaa. 4,956. Okay beekan na bira jira dhiifama. 4,956 ji'a ji'aan ni kafaltu. Gatiin waliigalaa kan baajaajichaa meeqa ta'a? 175,000 ta'a jechuudha. Wabiitu isin barbaachisa. Qarshii 100,000 kan baankiin isiniif liqeessu kanaaf wabiin isin barbaachisa. Wabii nama akkamiitiitu ta'uu danda'a? Baajaajii bituu barbaaddaa wabiitu si barbaachisa. Wabii eenyutu si ta'uu danda'a? Okay. Nama mindaa qarshii 7,000 nyaatu 7,000 gadi yoo ta'e hin ta'u. Nama baajaajii tokko bituuf namni wabii ta'uu danda'u nama qarshii 7,000 nyaatu yookiin 7,000 ol nyaatutu ta'a. Yookiin immoo namni sanii gadi nyaatu yoo jiraate jechuudha. Nama 3,500 nyaatu walakkaa 7,000 jechuudha. Nama lamatu namni lama wabii nama lama jechuudha. Baajaajii tokko bituudhaaf wabii nama lama waamtanii mindaansaa qarshii 3,500 ol yoo ta'e gara gadiitti 3,500 sanii gadi hin ta'u 3,500 nama nyaatu nama lama yoo fideettan nama tokkoof wabii ta'uu ni danda'a jechuudha. Nibree konkolaataa namni konkolaataa qabu nibree isaa isiniif qabsiisee wabii isinii ta'uu ni danda'a. Karaa biraatiin namni baajaajii biraa qabu baajaajii dhuunfaadhaan bitatee baajaajii mataasaa bitatee kan qabu baajaajii amma isin bittan kanaaf wabii ta'uu ni danda'a jechuudha. Konkolaataa luka 3 namni qabu wabii ta'uu ni danda'a. Yookiin nama mana jireenyaa qabu mana jireenyaa yookiin mana daldalaa mana haa ta'u saayit pilaanii kan qabu jechuudha. Kan gibira mootummaa kafalee saayit pilaanii kaartaa qabu saayit pilaanii isaa san isiniif qabsiisee akkuma mallaqa baankirraa liqeeffattanitti jechuudha. Wabii isiniif ta'uu ni danda'a jechuudha. Baajaajii kana bitachuudhaaf haalli wabii xumuramee jira jechuudha. Baajaajii kana bitachuudhaaf yeroo hangam namatti fudhataa kan jedhudha. Qarshii 75,000 har'a qabatanii yoo dhuftan karaa dhaabbata kanaatti dallaalatu isin geessa. Dallaalaan isin geessu kun qarshii 3,500 isin gaafata. Qarshii 3,500 kafaltanii waajjiricha isinitti agarsiisa jechuudha. Wal biraan isin gaa isintu dubbatata. Haala itti wal bittan isintu dubbata. Haala itti kafalamu waan hundaa kunoo isinitti himameera kanumatu isinitti himama achillee yoo dhaqxan. Okay? Waraqaaleen isinitti himameera wanni barbaachisu wabii wanni isin barbaachisu hundi isinitti himamee jira. Kanaaf dallaalaadhaaf meeqa kafaltu? Iddoo kana akka isin geessuuf dhaabbata kana bira akka isin geessuuf parsantii 2 kafaltu jechuudha. Parsantiin 2 jechuun qarshii 175 kana parsantii isaa 2. Parsantii 2 jechuun birrii 3,500 kafaltu. Dallaalaan biraan isin gaa in xumurame jechuudha. Dhimmicha jechuudha. Okay. Taargaa waan babbareessu ta'in waan garaagaraa gatii jechuudha. Baasii taargaa manaamna kanneen jechuudha. Ofii keessanii of dandeessu. Baajaajiin akkami? Haala baajaajiitiin isinitti hima jechuudha. Baajaajichi kun lafarraa ol ka'iinsi isaa baay'ee dheeraadha. Baay'ee baajaajii bareedaadha.
baajaajii ejjennoo qabu. Kana malees jechuudha bal'inallee ni qaba. Kalariin isaa immoo akkuma baajaajiiwwan biroo jechuudha. Akkuma baajaajii TVS fa'aadha jechuudha. Dhaabbanni isaallee akkuma TVS fa'aadha jechuudha. Akkuma baajaajiiwwan babbareedaa amma haaraa jiraniiti. Baay'ee baajaajii bareedaadha. Daashboordi isaallee baay'ee bareedaadha jechuudha. Yeroo hangam nutti fudhata kan jettan qarshii kana fidanii yoo dhuftan yeroo baay'ee isinitti fudhatu already processii gara baankii dhaqxanii baankii wajjin walii galtee gootanii baankii fi siistamichi waan sirraa'ee jiruuf jechuudha. Baajaajiin keessan ni jira fudhatanii deemudha. Baajaajiin qophaa'ee jira. Baajajii 00 jechuudha. Duwwaa haaraadha jechuudha baajaajichi. Iddoon isin irraa bitattan eessa? Iddoon isin irraa itti bitattan walii galtee itti gootan lakkoofsa bilbilaa isiniif kaa'eetiin jira. Finfinnee koottaa. Iddoo kamiyyuu jiraadhaa Finfinnee koottaa. Yookiin dhufuudhaaf yeroo kaatan bilbilaatii dhufuudhaaf qofa bituudhaaf qofa bilbilaa information kunoo kanuma bakka viidiyoo information gaafachuudhaaf hin bilbilina information isaa kunoo dhiyaatee jira viidiyoo irra kan jiru kana qofa already jechuudha. Namni bituudhaaf barbaadan bilbilaatii gara Finfinnee koottaa Finfinnee yeroo dhuftan naannoo stadiyeemii jechuudha. Naannoo san naannoo Boolee Mikaa'el naannoo san yoo dhuftan bilbiltanii jechuudha. Bitachuudhaaf waan dhuftaniif qarshii kana waan harkaa qabdaniif qarshii 75,000 fi birrii dallaalaa qofa harkatti qabatanii dhuftu jechuudha. Kuuwwan baasii keessanii isintu beekaa jechuudha. San qabatanii ni dhuftu erga dhuftanii booda jechuudha. Dallaalaadhaan wal qunnamtu nu wal isin qunnamsiisuu hin dandeenya. Dhaqxanii bitachuudha jechuudha. Bitattanii karaa qe'ee keessaniitti deemuu ni dandeessu jechuudha. Turtii keessaniif galatooma. Ana Shimiidha. Shimiimaan. Bye. Ibidda jaalala narraandamne narratti qabsiste eenyu kabajate.